warko jireni daawwattoonni mi'aada kana dhaayaan kanarratti hannee bulutti hin jirru akkana bulu jirra waan namaatiimi waan keenya nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam caaltuu nyaataa maali jennaan nama dalagate dafqa ofii nyaatuu jaan kananne jechuun kanaman saamne haadha manaatii fi naqaaraa guuru jira dhugguu kan sa'aata naqaraatiidha qabna har'a qaawaan qabu fayyadameetiin jimaa jalaas wati qolzuugadhe jimaa hin qamu duraan qamuu ture eegaan biyya tana dhufe sheeka dubbifne sheeka buhaarsine jaanii galgala nadarara biiti tuni saniifin halkan kitaabaan katabaa bula eegaan amma qamuhuu dhiise amma ta 18ffaa keessaa hin jiramma eegaan biyya tana gale amma ta 18 eegaan asii gale ittiin deebine gaafaan darasummaa keessa jiru hanga halkan kitaabaani baafna qamuudha gartee turre waan bireeddu gaafattani warri haraami je'ulleen tokko tokko ate waan dhabamu inni keenya Sheekh Muusaa Su'aala namni jimaan haraami jiru takkaa dhaabeetuma hin qabne takkaa isuman beeynee jaan nama jimaa qabee miila ifmoo goleen dhageenye kamana saallee wallaalee ulaasaa duratti gartee kofee akka warra machaaweeka yogguun ifi mana dura ciiftu jedhattiin sakka haraamii waliin jette hogguu farshoo dhuga qoofanii mana dura gartee ciisan akkasiillee waan jiru akkana jirra gaa'ee jireenya keenya kana nama kana nu duulume maal jettaniin dhiyoo tana qaraa tanarraan kunne dhiyoo tana naa biqile kun ifiifuufi kanumaa nu duulu jiranga amma kun yogguu buqileessa geessina awwadaay harreetutti gangalachuu jira bakki geeffannu hin jiru